Ashamaa harka fuunee hordoftoonni seenaa tokko hundi keessanuu nageenyi koo iddoo isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu isiniin jedha. Haddallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo kanaan hojjechuu iyyuu hin barbaanne kaleessa sidheen gaddas ofii kiyyaafuu ofas sodaachaa oolee anuu bo'atiin oolee ijoollee lammii keenyaan asitti dhumaniif jecha jechuudha. Kanaaf ammoo iyyuu viidiyoon dura isinii hojjedhe irratti illee namoonni tokko maqaa Dibooraa jedhuun wal jalaa sin fakkaatee akkaataa itti hubannaa dhabiinsa keessan ta'e hin beeku. Koomentii jalatti waan argitan barreessaa turtani. Namooti iyyuu gorsa ani isiniif kennu kana irratti ana caala jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ana caala barreeffamaan kan waliif ergaa dabarsitan illee jirtu. Ulfaadhaan isiniin jedha ijoollee akkasii jechuudha nama hubannaa qabu. Namoonni tokko immoo maquma nama tokko qabateetiin Dibooraan jirti si ajjeesuu barbaada maal jettan ani intalli gadhiisee isiniif gadhiisallee duute hin jenne. Kilooraksii dhuydee du'aa fi jireenya jidduu keessa jirti jedhee tanaan anaan isiniif ergaa dabarsa jechuudha. Namni tokko ta'ee namni kun waan amootiyyuu akka irraa of eegu jedhee tanaan isiniif dabarsa jechuudha. Namoonni ergaa gaarii dhiyeessanii fuula ifaadhaan fudhattan ulfaadhaa waaqayyo sinaa kabajuu iddoo isin jirtanittiin isin jedha. Kuuwwan keessa namoota iyyuu maqaa Dibooraa nama tokkicha qabattanii anuma argitama barreessaa turtaniif dura hubadhaa isin jechuun barbaada. Amma fakkeenya maqaa Faaxumaa han jedhu Faaxumaan nama tokko jira moo Magartuu han jedhu Magartuun nama tokko jira nama kumaa olii han jiru jechuudha. Kanaafuu maqaa nama tokko osoo hin taane dura hubadhaa hubannoo itti kennaatii koomentii barreessaa. Haddallee waan sanirraa fagaatutti miti. Samoona kana keessatti jechuudha jidduu kana keessattuu waan Beeruut keessatti ta'aa jiru irra caaliin keessan gurraa qabdanii warra hin dhageenyeef garuu ijoolleen lammiin Itoophiyaa akka jiraniin biyya Libaanoon keessatti dhumaa jiran. Biyya Libaanoon waan jedhu biyya Libaanoon totaalidha. Biyya Libaanoon keessatti magaalaa guddittiin isaanii Beeruuti akka nuuf Addis Ababaa ta'u san Libaanoon keessa magaalaan guddittiin isaanii Beeruuti. Achi keessatti Beeruuti ishee jedhamtu biyya san keessatti jechuudha magaalattii san keessatti ijoolleen Itoophiyaa yoo xiqqaate nama 10 oli guyyaa tokkotti hadhumanii oolan. Yookiin madaami isaaniittiin handu'an ijoolleedhaan handu'an ijoollee biyya Sooriyaatiin handu'an. Ani kana jedhee isinitti numu warri argitanii warri beeytan hin beeytanii ammallee warri irra deddeebi'ee isinii himuuf ijoolleen irra caaleen isaanii keessa naannatti bo'an jechuudha. Mee ati dhaqiitii achirratti viidiyoo hojjedhu nu isa sheer goona ijoolleen keenya dhumaa jiranii maalumaa nutti ilaalta jedhan. Ani samoonni kan ammaa hojjechuu iyyuu hin barbaanne. Ani gurri kiyyaas waan turu nan dhaga'u ijjis waan turu nan argu anuu fi kiyyaafuu guyyaa lamaan kana bo'icharran oole dhugaa isinitti himuudhaaf jechuudha. Kanaaf jecha warroonni Beeruut keessa jirtan ta'ee akkuma waliigalaatitti warri biyya Libaanoon keessa jirtan yeroo madaamin keessa manaa bahetti nama argitan jalaa barri hin banina. Isaan deeman ta'ee isaan mana yoo jiraatan yeroo barri alaa isinitti dhadhaanitti jarjartee otoo dhayitee banuu hin dhaqin. Ammallee kuni gorsa warri fudhattan fudhadhaa warri fudhanne akkuma tanaan dura waan argitan barreessitan barreessaa. Ammallee waan natti fakkaate waan na dirqamsiise bakka waan humna ol natti ta'an isiniif dabarsu jechuudha. Kanaaf jecha akkuma argitan hisbeelii gatuudhaaf hin deeminaa xiqqoo yoo lafti kan galgalaa'u ta'e gara guyyaas ta'e. Biyyoonni Beeruut tana keessatti irra caaliin isaanii warra biyya Sooriyaatti dhufee tanas keessatti hojjetu hin beektan jechuudha warri keessa jirtan. Biyya Sooriyaa jechuun ammoo shamarran yoo argan fuudhanii akkuma barbaadan godhanii ta'anii qalanii biraa deeman. Ijoollee sarraatanyoota yookaan ammoo ijoollee biyya biraatii dhufee miti han biyya kana akkasiin gooti jarri. Kanaaf jecha please ammallee irra hin deebi'ee isinitti himaa. Ati duutee lubbuu dhabde garuu haatiif abbaan kee intalli tiyya borunaa dhufti. Akkasitti afaan bananiis eeganiif yoo du'a kee dhagahan yoo jiruuf badii kee eessa jirti afuura kee dhabaan akkam ta'an ati garuu duute obbaafatte jedhama. Intala booda isiniifan waan jettu madamoon as keessallee waan jechaa jiran warroonni jiraata Beeruut keessallee waan jechaa jiran
hundaa isin biraan hin ga'a jechuudha. Kanaaf jecha mee xiqqoo hanga ta'een wanuma argitan Facebook irratti post gochuu osoo hin taane hanga ta'een rabbii keessan kadhadhaa. Nagahaan biyya keenya nu baaste nagahaan biyya keenyatti nu galche jedha. Hoo namni immoo waan qaburraa hubannoo isinii qoode nama arrabsuuf yookaan ammoo tiyyuu nama xiqqeessuuf osoo hin taane rabbii keessanitti boohamee nagahaan na galchi. Biyya kiyya nagahaan na baaste maatii kiyyatti nagahaan na galchi jedhe. Barri kun ijoollee Itoophiyaa keenya hambii ormaa keessa jiran ta'ee namoota Itoophiyaa hundaaf iyyuu bara jibbisiisadha. Hanuma argaa jirtan kana. Kanaaf ijoolleen biyya Beerut keessa bichaa osoo hin taane hambiyya Arabaa kamirrayyuu jirtan lubbuun keessan akka maleettan du'aata jiru. Lubbuun keessan akka maleettan gaaga'amaati jiru. Biyya Dubaay keessatti illee akkuma biyya Beerut kanaan qalamaa jiran ijoolleen biyya keenyaa. Akka horiin iyyuu bitaaf mirga qaba yeroo qalanitti. Garuu akka goommanaatti ani lubbuun namaa du'aati jiru. Lubbuun namaa badaati jiru. Kana dubbiin baay'attee farreetti hin fe'adan jedhu miti. Isinitti baay'isee fi baay'isuu baaddee wanni ana malee irra deddeebi'ee isinitti himu gorsa namni isiniif dabarsu yoo parsantii 100 keessa 50 gattan 50 fudhadha. Baay'ee ani jechuun lubbuu nama tokko 2 3 osoo hin taane biyya Beerut keessatti lubbuu nama 10 oliitti dhumee oolu. Amma waan isaan jedhanillee intala guyyaa duraa irratti viidiyoo isinii hojjedhe warri Dibooraa miti kunis sobaa jettanii kan eessumaa natti fidde jettan sagalee goddanyaa ishee xiqqoo isin dhageechisa jechuudha warra dhageessaniif. እንግዲህ እቺ ልጅቷ አንድ ልጅ አላት ኢትዮጵያ በልጅነቷ አግብታ ፈታ ነው ቤሩት ላይ ነው ያለችው። ባለፈው ጊዜ ስትመሰክር ማሚዬ ስትል እብድ ስትል ሁላችሁም በግሩፕ ላይ ታውቃላችሁ ማለት ነው። እህታችሁ ደግሞ ሰላም ነች የሷ እህት ማለት ነው። ዛሬ በግጥም ያገለገለች ታናሽ እህቷ ነች ማለት ነው። ታናሽ እህቷ ነች ማለት ነው። ከኢትዮጵያ አንድ የቀንጅብ ነብይ አለ ወዷት አፍቅሬሻለሁ እያለ ብሯን እየበላ እሷ ደግሞ ልጅ ነች የልጅነት ጉልበቷ ስላልጨረሰች ብሩን በሱ እየላከች ነው አሉ። አሁን እሱ አልፈልግሽም ብሎ ብሎክ አረጋት። እሷ ይሄው የቤሩት በረኪና ጠጥታ ይሄው እንደምታው ቱቦ ተተክሎላት መሽናት አትችልም፣ ምንም ማረግ አትችልም። በቱቦ ነው የምትጠቀመው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈረደባት ማለት ነው ከይቷ ጋር እይቷንም ምድረ በዳ ላይ ቀረች። ሁለቱም ምድረ በዳ ቀሩ ማለት ነው። እቺው ነምስ ግቢ ነምስ ውጪ ነው። ዶክተር አይችልም። ስንት ሺህ ዶላር ተጠይቀዋል። እቺ ልጅቷ ከየት አምጥታ ነው ከፍላች ልጅቷ የምታድናት? ይሄው ዛሬ 3 ቀን ነው አሉ። አትናገርም፣ አትጋገርም፣ ራሷን መቆጣጠር አትችልም። ልክ እንደ አስከሬን ሰውነቷን ዶክተሩ አጥቦ በቃ አትተርፍም ትሞታለች ብሎ ይሄው በቃ ነፍሷ ብቻ ወይ ነገ ትሞታለች ወይ ዛሬ ትሞታለች እያሉ እየጠበቁ ነው። አያችሁ ለኔ ምንድነው አለችኝ ባለፈው ጊዜ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። መቼ ነው ስንት ቀን ነው ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተጋብዘን የርን ቀን በጸሎት ድላል በወንጌል እናፍርን ቤተክርስቲያን ላይ ሊፍት ብላ ወጣች። አገሰን ዲቦራን ጀዳምቶ ኢሼታና እስቱ ነሞት ዮሐናስ አጅርት ሪያሺቲ ከናፉ ወሮን ቤሩት ከሰ ጅራኑ ማል ጀዳም ወራ ቀለማ ጅሩ ከነረት ደገፈዳ ሼር አርጉት። እኛን የሚያድት የኢትዮጵያ መንግስት እኛን የሚያድ አገር ውስጥ ያሉ የሚሞቱት አይደለም ማልቀስ ለኛ ነው ማልቀስ ሊባኖስ ውስጥ ለእንጀራ ብለን ለመጣሉ ለምን እንታረደው ነው ለኛ ነው ማልቀስ። አገሩ ላይ ያለማ በክብር የታረደ በክብር እኮ የተቀበረ ነው። እኛ ግን ልጆቻችን የታረዱ ነው። አመዳም ቤት ያላችሁ ልጆች አረ ሼር አርጉት። አረ ኢትዮጵያ መንግስት ይድረስልን። ለኛ መቼም ይደርስልን የለንም እግዚአብሔር ካልደረሰልን መስተቀር መዳም ቤት ገብቶ እስከሚያርዱን አይደለም መጠበቅ ያለብን። ግን ምስኪን ደሃ እህቶቻችን ሳይበሉ የታረዱ ነው። አገሰን ወሪ ቤሩት ከሰ ጅራና ነከነት ይየኒ ኡጀዳን
maal jedhamu warri jiraatonni Beerut keessaa madaamoonni dhaggeeffadha. مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ أكتر شي السوبيات. سوبيات حضروا حالكن، بكرة بصير تفتيش بالبيوت، بالحمرة، بالعنتلس، بالدورة، باللبنان، كل حتى بالجبل. حضري حالك أي لبنانية، أي حبشية، لأنه بصير تفتيش بدكم تفلوا من بلد دولة. عم بيقول كل بلد بدهم يفلت في تفتيش من بكرة ل10 أيام. هيدا خبر يوصل للكل، أي حدا بيسمع هيدا خبر يكبرون للحبشيات يحضروا حالهم. dhageessan waan jedhamu hunda haa guyyaa godhaniitu isinii kenname of qopheessaa jedhan natti fakkaata. Akkuma jiraniin dhumuu heddanii natti fakkaata. Guyyaa godhanii kana keessatti kaan akkuma argitanitti qalaa jiranii, kaan akkuma argitanitti ammoo fuudhaniitu iyyuu gurgurataa jiranii. Kana wanni dhugaa warri na fayyada jette ammallee hubannoo itti kenniti keessatti xiinxaliitti hubadhu waan kana. Lakki jettanii akkuma argitan namoota yoo na haasoftan ta'e ani gara kiyyaa parsantii 150 warra dhaggeeffatee itti fayyadamuuf dabarseen jira.